carraa kan akkatti hin kunne ammuma dubbatanii jechuu fayyaa yookaan immoo yoo danda'ame immoo itti ilaallee sagantaa turii dachaanaa yookaan immoo murteessinee adda ka'uudha doktor. Maaliif carraa masiin qabdu baasboora baafattee waan qabdu yookaan waa waliin qabattee deemudha. Yoo lakkii biyya namaa deemuun qabdu jedhan amma murii waadaa namni waadaa seenee haa qarqaaramtee biyya taa dalagatu. Amma fakkeenya obboleettii si as jirti mana jimaa qabdu si galee obboleettiin si jechuudha. Kanaafuu ijoolleen shamarree argee namallee dhibuun dandeettu dalaga irratti bobboo irratti isaan biratti baay'ee salphaa waan ta'eef asitti illee dalagachuu dandeetti yoo waliigalteen akkasii qabaate rakkoo hin qabu. Inni biraa akkuma fatii jedhe san namni asirratti waadaan galaa achi booda hin jiru jechuudha. Namoonni jira namoonni isii bira dhaabbatan wallaahi hedduu haa galatoomu ijoolleen biyya arabaa irraa hin jiranii biyya Ameerikaa irraa hin jiranii jechuudha gammaatti waan amma kana godhu ofii kenna qabaannee miti. Homaan nuyi isii qaqqaaree waa godhaaf jira jechuudha. Kanaafuu yoo waliigalteen akkas jiraate rakkoo hin qabu jedhan akka mataa kiyyaatti. Yaadni kiyya kana. Okay, galatoma ulfaadhaa hundaafuu amma namni kun nama 5,000 yaani nama 5,000 kun bakka tokko waliin deebisuun ulfaata waan ta'eef akkana goona ila. Akkana goona ammatti. Ammatti akkaawuntii isii waan hin bariniif waan biyya namaa deemuuf jarri karoora keessa karoora godhanii fidanii fi akkaawuntii dhuunfaa isiin qabdu. Dhageeffadha namni 5,000 kun. Namni mucayyoon tun biyya deemuun qabdu obboleettii teennaa akkuma nama kamituu hin dalagadha jettee Sumaalee keessatti rakkattee achi ofirra deebitee amma deebiteetiniin ho'isu maaletuu hin gayaa biyya namaa deemuu hin بجيب الجان والله لازم بيجي jettaan qarshii hagamtu isii galu qarshii hagamtu ga'uudha kuma beeku waan agartan qabuu jettanii akkana godha hundi keessan waan dandeettaniin har'a waan dandeettaniin har'aaf boru abdii keessan dubbisa waan dandeettan ergaa fi kasanirraa hafeen immootu abdii ati obboleettii isii dubbisii dalagaa eegaluuf qarshii hagamtu hagam barbaachisaa gaafadhu sigaleen hammamtu barbaachisaa gaafadhu san booda daldaluma xiqqaa wayii hammamtu barbaachisaa mucayyee kanallee nama hedduu beekaa nama hunda irraa bitachuu danda'a gabayaa akka nama waggaa 10-15 ture maamila qabuutti ifachuu dandeetti ka'umsaaf meeqaa isii barbaachisa jedhi eega obboleettiin isitti nuun naggaadee jimaa taate gaafadhu nama daldala keessa jirutu beeka waan ta'eef san booda boru silaa san battanii iftaan akkaawuntii banaa fi hamma barbaachisu. Yoo lakkii biyya namaa deemuun qabdu jedhan amma murii waadaa namni waadaa seenee haa qarqaaramtee biyya taa dalagatu. Amma fakkeenya obboleettii isii as jirti mana jimaa qabdu si galee. Yoo barbaanne hin kenninaafi yoo mootuu kennuufi garaa nu nyaata hin liqeessinaafi dalaydee nu haa deebitu waan ta'eef bor biyya akka hin baane hawwiin kiyya akkas warri inshaaraa keessa buufachuu qabna mucayyoo kana gadhaabuu qabna jettan immootu abdii cululee dubbisa akkaawuntii inni isinii ergaa lubuyyee fi jedhaani waan dandeettaniin bira dhaabbadha ati immoo abdii ammaaf haguma fiizaan siruu qayyalu maal jedhu ofiyyuu wannoo godhe. Doktor, ani yaadni keetiin naatee garuu murteessaan obboleettii lubuyyeedha. Biyya namaan deema jettee fedhii yoo qabaate isin murteessaadha. Ani akka kiyyaatti uummatiyyoon tun beekamti hirkatti Oromoon beektee jirti. Gaafa akkaawuntii isii abdii bira maxxansanii kunoo maqaasii namni gariin ni sodaate yoo fedhan kan inni fayyaa akkaawuntii maqaasii maxxansanii fi mana keetirratti akkaawuntii abdii maxxansee namni waan danda'u inshaallah yoo qarshii kuma homaa kanneef Oromoon nama miiliyoona meeqa odoo kuma takka irri Itoophiyaatu kanneef waan guddataaf tanaaf biyya Dubaay deemtee kana mindaa ji'a 2 eeggattee afaan baruu barbaade firoosira dheeraa barbaada erga Oromoon ni gargaara jette ana kiyya anis waan danda'u nan gargaara qarshii hangarallee jechuudha fedhii kiyya waan rabbinaa kanneen nan gargaara abdii wal dubbisu ture wal beena tanaaf namayyuu fedhii isaati odoo dirqaman ta'in of sobuu fi nama sobuu namni aan argu odoon ta'in keessa keetiin fedhii keetiin yoo namaa godhan bareedaadha ilmaan Oromoodha kanaafuu waan goota rabbiif jecha godhaa fi isiis boruu nama gargaarti nama taate nama caalaa taate kanaafuu ani yaadni asliitii fi kiyya wal galee jira isinirraa bu'ee galatooma. Yaa akkam goona abdii akkam goona beeyta ati akkaawuntii boru banii fi ammatti karaa namni akka hin daganne mootu karaa keessaa namni isii gargaaruu barbaadu abdii cululee haa dubbisu anuyyuu amma fakkeenyaaf isillee dubbifne fatillee dubbifne waan haga humna kiyya abdii ma dubbisee abdii maratti ergeefi jechuudha fakkeenyaaf jechuudha isin galee abdii dubbisa abdii ati mootu
gaafadhu haala jirullee hin beekta amma yeroo ammaa kana namni hedduun beekuu fi namni hin beekne garagaraa jechuudha. Warri namni hin beekne bar miliyoonaan kafalee poromootii dalaysiisaa jira sii galee miti. Dalagaa garagaraa dalaguu dandeetti mucoon tun biyya keessa jiraat yoo jajjabeessin viidiyoo mayisiituu laayikii yoo gooteef sheer yoo gooteef foloo yoo gooteef poromooshini dalaydee jiraachuu dandeetti. Warri biyya keessa jirtan ofitti qabaa kararra kaayaa ofitti qabaatiin foloo 200,200 gannaaf furfurin jedhinaatiin sinii galee miti. Oma takkaas hin godhu. Wallaahi ani baatitti viidiyoo afur miliyoona tokko 500,000 dide ana maari na gaafatte koottaa tola beeksifadha jennaan diddan isin uummanni kana jechuudha. Wallaahi hin dide jechuudhaan. Dokumentii hunda isin erguu danda'a. Viidiyoo afur miliyoona tokko 500,000 hin dide. Hin sobdanii namaan jettan. Sobaami isin erguu danda'a. Isin galee warra san abdiin hin beekan amma isaan jiran kana. Jamoo quxuraan quxuroleetti hindi de real amaranii jechuun Oromoo keessa ni digachuu barbaadan jedhanii. Isin tu follow na gore ana afaan jaraan beeku jarri follow naan goone giiftii naan kenne koppiliinkii naan goone sheer naan goone jennaani hindi danii jechuun galee miti. Soo kanaaf biyya keessa carraa baay'ee jira. Mucayyoon tun immootu rakkattu humna hin qabdu maallaqa hin qabdu intala qotee bulaati. Yoo isin jajjabeessitan boru iftaan dhidhiqattee dibattee uffata bareedaa yoo uffattee viidiyoo isii biyuun ka'e namni ofitti qabee akka isiin poromooshini hojjettu gochuu danda'a isinii galee. Kanaaf hammasitti immootu magaalaa jirti kiraa manaattu jira nyaata dhugi jira dubartiidha dibata uffata waan garagara barbaachisa hundi keessan bira dhaabbadha. Yoo daldalli immootu haalli daldalaa karaa obboleettiin jimaa gurgurtu kanaan waan humna kenna waan xiqqaa ta'e. Omara koo qabu yoo dandeenya hin kenninaaf yoo dadhabne mootu hin liqeessinaaf yookaan nama birrii qabu baay'ee beena waan ta'e irraa liqeeffanna yookaan sarte rakkoo miti hin kafalla yookaan mootu yoo arga yoo tarrafte dalaydee ofirraa deebifti kanaa miti yoo jenne mootu kuma 500 uyyuu namni 4,000 kun kuma yoo waliin darbe bar birrii guddaadha jechuudha isinii galee kanaaf ati hundaafuu akkaawuntii borugaa nama banii fi wiixata wanto walumaan haasoo waan ta'uu qabu odeeffannollee dalagaa isii ta'u gaggaafadha baajet hamma barbaachisu jiddu galeessan paaworii isiin qabdu kanallee obboleettii asradda'i karaa saniin wannoo jenna moorimoo osoo biyyaa bahuu baattee biyyumara tangalaattattee kaate natti tola yaaduma jedhu qaba galatooma abdi. Ayyee taate doktor ani akkaawuntii bormaan sun yeroo saafti. Dura bor ganama banaaf jechuun maqaa isiitiin guutuu banaaf. Okay. Fin banaaf ammallee namoonni hedduun warri ijoollee shamarran harkaa jiran nu beekanillee bakka fiddan jedhanii uummanni illee fi qabu barbaada waan ta'eef namoota dhiyaatan hunda mariisisee obboleettillee wajjaasonni waa hunda goone waan jiru bakka ana siddeebesitti maa doktor keessa rakkoon qabu. Ayyee galatooma ulfaadha yaada xumuraa waa dhaamsa warri qabda yoo jiraatan sagantaan lubbuyyee asirratti goolabaa lubbuyyeen dhumara waan jettu carraasii kennee lubbuyyee ati maal jetta nuti naggaadee guddaa si godhuu barbaanna akkati haftaami nuu taatu barbaadna haadha qabeennaa Oromoo akkati nuu taatu barbaanna biyya namaa deemtee akka shaqaalaa taatu barbaannu maal jettati yaada kanarratti lubbuyyee. Oh, asli. Maal jetta? Dagaa yaadan. Yaada bareedaadha. Ani akkuma isin dhagootaniin taare. Ayyee. Sila akkami waa gurgurteetiin deebii kennuu kana hin beektaa waan ta'e fudhattee tanamaa achi ofirraa kennuu hin beektaa? Eenyuun beekta? Ana akka kiyyatti garaa laafti lubbiin tun wayi kisaara madaladdi jedhe anta biyyaa tana finaan liqimsamu. Hin beekin hangeessan jiru. Hawaasa si haa nyaachiftu dhiise kasaatus. Amma akkasiiti akkaawuntii hoon qabdu isin ka tiktookii hoon qabdu. Tiktookiin qabdu isin. Mana ne qabdu. Tiktookii diis banii fi fooloo namni ka godhuuf gaa Oromoo silaa nama hundaa fooloon godhani gaa. Foolos godhaa fi amma urgaa bilisummaa kanaa nama lama qofaa godheef laal nama bira kun meeqa qabdan nama tokkoon gootani gaa'ete mee haa ta'u bidiyyoos feesbuuk asii banaa foolos goonaa fi hawaasa dura akkam fagaanne kana iyya hawaasa dura akkam banne. Fooloo tiktookii kuma dhibba qabdi kuma dhibbaa wayi qabdi amma seente. Mangistiidha wakka saatu lakke ni gayyaa fiyaa akkuma kiyyaa seebar miskiin akka kiyyaa.
Ay, famous ah. Akkasiiti abdii jirullee alaafat yeroo hedduu hojjaasonni jira waan dagaatu baate gaafa manatti giseen hojjaasonni jira midiyyoo qubsiise adeeroo qubsi biyya namaa waan gootuun qabdu amma booda dubbiin Dr. Asliin jee dubbii bareedaadha. Hanga dandeessu nama keenya qubsiisaa tumurree bar. Qubsiisaa qubsiistan yoo qubsiistan Oromoo. Isinii meera deddeebitee waan jiru maa ittiin himtu abdii waan jiru dubbadhu. Waliin jirtaa mi akti. Olirraa kaasnee akka gadi mucayyoo kana waliin jirraa mi afaanii miti qubsiisan yoo gootani jechaan osoo hin taane gochaan godha yoo hin